Namni maaliif wal lolaa? Kan baay'ee nama gaddisiisu bara kana wal loluun, walirratti ka'uun, wal hiikuun abbaa manaa fi haadha manaa in mul'ata. Obboloonni wal lolu uummatni dur nagaadhaan walii wajjiniin jiraachaa ture walirratti ka'eetu wal ajjeesa. Haa ta'u gaamee wal loluu, wal diduu, gargar ba'uu kana maaltu fidaa? Akka sagalee Waaqayyoo keessaa barannutti wal loluunis ta'u gargar ba'uun kan inni dhufu tokkoffaan cubbuurraati. Cubbuun warri akka of jaallachuu, hinaaffaa, jibba, soba, hanna, arrabsoo, tuffii, aarii fi kan kana fakkaatan fa'aadha. Egaa warri kunii yeroo nama lama yookiin garee adda addaa gidduu galanii wal loluu fi gargar ba'uu fidu. Addaanfaa Waaqayyoorraa kan gargar isaan baase cubbuudha. Abeeliif Qaayiliin obboloota biyya lafaa kanarratti yeroo jalqabaaf dhalatanii gargar kan baase hinaaffaadha. Yoosefii fi obboloota isaa kan gargar baase hinaaffaadha. Kanaaf lafa gargar ba'uun yookiin wal loluun jiru cubbuun akka jiru hubanna. Nama wajjin gargar baatan qabdu yookiin nama wal didaa jirtan qabdu tarii cubbuutu gargar ba'uu kana fidaa jira. Inni lammaffaa wal loluu yookiin gargar ba'uu fidu of tuulummaadha. Cubbuun yeroo gargar ba'uu fidutti namoonni furmaata tokko duwwaa qabu. Innis gad of deebisanii araara kadhachuu fi gad of deebisanii araara gochuudha. Namni of tuulummaa of keessaa qabu immoo araara kadhachuu fi araara gochuun baay'eetti ulfaata. Kanaaf of tuulummaan haala kanaanii wal loluu fi gargar ba'uu fida. Cubbuun gargar ba'uu akkuma fidu qajeelummaa hordofuu fi araara gochuun gad of deebisuun immoo namoota walitti buta, tokkummaa fi waliigaltee uuma. Yoosef hinaaffaa obboloota isaarraan kan ka'e gargar ba'uus araara inni biyya Gibxiitti isaaniif godherraan kan ka'e immoo maatiinsaa walitti araaramanii tokko ta'aniiru. Wal loluu fi gargar ba'uun gadda, diigamuu maatii, aarii, qubaa ta'uu fi rakkina adda addaa namatti fida. Kanarraa of oolchuu fi akkuma sagalee Waaqayyoo nu abboomu namoota hundumaa wajjin nagaadhaan jiraachuu fi amma Waaqayyo nu gargaare karaa cubbuu fi hammeenyaa hadhiifnu. Yeroos nagaatu jiraata. Yoo cubbuun walitti gadduu fi gargar ba'uu fideera ta'e immoo fallisaa dafnee araara gaafachuu fi araara gochuudha. Haala kanaanii gargar ba'uu hambisuu dandeenya. Kanaaf namaa wajjin nagaadhaan jiraachuuf hammeenya dhiisuu fi gad of deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Roomaan 12:16-19 akkas jedha. Waa'ee walii keessanii fi yaada tokko qabaadhaa. Isin ol of qabuu hin yaadinaa. Warra gad deebi'anii wajjin jiraachuu baraa. Nuyi ogeessota ofiin jettanii ogummaa keessan of duwwaadhaa fi hin godhatinaa. Namni hamaa yoo isin irratti hojjete deebiftanii hamaa irratti hin hojjetinaa. Waan fuula namaa hundumaa duratti fudhatamaa ta'e yaadatti qabaadhaa. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaa fi karaa keessanii wanta danda'amu hundumaa godhaa. Kun kan inni jiru Roomaa 12:16-19 keessatti. Kanaaf cubbuu fi of tuulummaa isa gargar ba'uu fidu dhiisnee araaraa fi gad of deebisuu fi qajeelummaa haa hordofnu. Yeroos manattis alattis namoota wajjin nagaadhaan jiraanna. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo isin haa eebbisu.